jalaan kaastu ati biitiidha garuu dhugaadha. Anoo ishee akkam kiyyoo falli maali garuu. Yaa obboleessa kiyyaa maal seeti? Ana ammas illee cinquufillee miti ati akka feetetti jechuun miidiyaa kanarratti illee jechuun barbaanne kan feete illee yoo fuute ati dirqama kennaadha waan ta'eef guyyaa irraa ammoo akka darbuu hin qabne bakka feete fuute isanaaf kennite garuu anisuma barbaada ture erga xiqqoo inni gaafii baay'ee uumeetiin jedhee ani garuu si kabajallee iddoo si jaaladhallee kanaafiyyuu biyya tokko keessa ta'u illee iddoo anaan carroomsa na fakkaata. Kanaaf ati garuu guyyaa har'aa kan shogotee bira darbuu hin qabu. Eessaallee dhufe ani wallahi dhuga barbaada. Anna waan akka isaa hirriba na dhowweeru hin qabu sitti hima. Lahwii okay. Wallahi uffanni Arsenaal sanuu ganda kanatti hin argamu. Ni beektaa fagoodha bikkii jiru. Deemeen barbaadee yaa siif kan nagaa akkamitti? Akkamiin naaf kennitu amma yoo naaf kennitu kan akkamiin naaf kennitu? Haala itti naaf kennitu illee natti. Ajaa'iba gaa akkamatti sii kanaree sii dawalee hootu siin jee bika akkana siyaamee dhaabbadhee jechuun ganduma keessa dhaabbadhee sii kannee karaa manaa deemaree akkamitti akka sii kana barbaadda jilbifadhee. Sila uffattee osoo hin taane ani kennaa namarra si gaafadhee namarratti fudhachuu ati dubartiidha waan taateef tarii si mijatuudhaawaa. Okay viidiyoo ambar gizee waa namaa kanne viidiyoo waraabee namaa kannuu. Live irratti namaa kannuu waan akkanaa kanan jaaladhu barsaniif. Viidiyoo osoo hin taane sira'anii akka kennaa tokko kennaa Arsenaal tokkotti nama Arsenaal jaalatu tokkotti nama gara biraatiin ammoo haa ta'u seenaa akka suuraatti barbaade ture tarii ammoo naa mijatuu dhabuu danda'a sun shakkii kiyya maal. Akkanatti wal qabnee suuraa akka kaanu barbaaddeeti. Innaa naa kennitu silaa barbaada ture hedduu takka jechuudha maaliif jennaan kennaa keetti naaf seenaadha waan ta'eef silaa. Bakka rakkoo miti salfii akkanatti gubbarraa ol qabnee wal kaafna akkamitti? Salfii jechuu akkam? Harka akkana gooneetiti istaayilii naas agarsiisaati. Suuraa giseen sii kannuu barbaaddeeti muhumaa yaadiin kaameramaa yaamna. Ellaa jechuun amma innaa naaf kennu tarii isaa san sii mijatuu dhabuu danda'a ati dubartiidha nama osoo dhiira ta'e akka barbaadetti godhadhee irraa fuudhatattu garuu si mijachuu dhabaa sana ammoo shakkii kiyya yoo ammoo si danda'ame haalli sun baay'ee naaf bareedaadha yoo si danda'ame jechuu kiyya. Garuu Hayyee footoo barbaadde duba ammas xaaxaan kan kee heddummaatee jira gubbaa. Yoo si mijanne maasu rakkoon qabu yoo si mijanne rakkoon qabu. Gaayis ni beeytanii ni yaadattanii ni isa gurbaa Arsenaal sani bar. Walla ani Arsenaal akka malee jaaladha. Walla sanuu kun olaal ka Manchester City kanatti waa'ee kadhataa jirra sanuu akka inni achaa bahuuf waancaa baran akka fudhattuuf. Yaa wannidha. Arsenaal an uffadhee gaaf tokko argitanii jirtan uffata Arsenaal uffadheeti laayif irra taa'u ture dhufee shugguxii seedduu si kabajaa hedduu si jaaladha. Uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa qabda. Shamiizumaatii uffattee kana naa kan hin jiru. Kiiwaan immoo maal jettee kanaan firraa qabu eessatti siigaa rakkoo mitiin man barbaadaa jee. Karadhee aboo jeen. Shamiizni an firraa qabu kun homaa siin godhu kabraa biteen siif kannaan jeen. Hin fedhuu kabraa yoo bittileen hin beekan kanumaatii uffattee kanan fedhaa maastaawoshaa fi yaadannoo fi jee. Aboo gurbaa kanaan uffadhee miti kabraan sii bita jeetiin akkasitti irra caalaa ammoo wanni jechuun kee kanarratti dabaluu fedhu taphattoonni faranjootaa kun biliyeena meeqaan bitamanii taphatan hundi isaanii addunyaa irratti gaafa uffata ofii namaa kennan uffata san daqiiqaa 90 itti fuuranii uffanni sun jiidhee shamee hennaa namaaf kennanii jiidha san ila waan si garrameen dhiifne jiidha san warroonni jaalatan ammoo jiini sun akka bishaan qulqulluu yookaan ammootu bishaan boombaa keessaa waraabanitti gammachiisaa maaliif jennaan ummata san waanin onnee irraa jaalataniif jechuudha. Isaanillee baasanii yoo dhugaa argite gaafa Liyoon Meesiin Baarseloonaa irraa jijjiiramee gara Paaris deemu sooftiin isaa miiliyoona meeqatti akka sooftiin inni imimmaanii haqataa ture sun miiliyoona meeqatti akka gurgurame beekta garuu. Obboleessa kee duba nuti akka faranjitti miti akka Oromootti mul'ata. Ani ammoo uffatan ani urkee itti uffadhe qaama kiyyaa akkamii baasee siif kana ree. Ani ammoo ilaalfati. Ani ammoo bar atini. Ni mushkila kabiir booda rakkoon dhufuu danda'a. Ana shuwushuw yoon ta'e booda
maaliif beekama? Bar atini gara tokkoon Arsenaal haa ta'u malee gara tokkoon qabsooftuu sabboontuu nama akka ijaatitti qabannee deemnu waan ta'eef garuma hundaanuu anaaf ta'e. Garuma hundaanuu gara lachiinu tokkoffaa ammoo gara sabboonummaati anaaf ta'e. Gara ammootu Arsenaaliitiin illee sun xiqqoodha haa ta'u anaaf ta'e sun. Anaaf ammoo anaaf gammachuudha waan baay'ee tokko gammachuudha. Amma gaa waliigallee jira laal akkuma reefu sin jetti akkuma hadheengatti sin jetti ani kanin uffadhe osoo hin ta'in haarawa saayizii kan keetiin eega na badhaasuu qabdeettee na gaafatteefu ilma Oromoo tokko waan xiqqaadha ani siifin kan garuu biteetiin akkuma si jeessiif kan kanaan uffadhe osoo hin ta'in kayyee waan ta'eef sun akkumatti waliigallee jira ambar guyyaa dhingadda kabraa bitullee annin beekaa jee bargaa isin rifadhaa kabraa biti yoo naa kanitellee annin beekaa kabraa yoo bittillee nin beekan jiru hayi gurbaan eessatti beeka jetin an rifadheewu sanifu akka Arsenaalochitti osoo hin ta'in akka Manchester Cityochitti osoo hin ta'in akka Liverpoolitti osoo hin ta'in akka Oromootti biteensi kannan. Anillee qarallee durallee bar fakkeenya san haa ta'u jedheeti malee hin beektaa akka ani nama ispoortii dalagu kubbaa as keessatti illee hordofuu sirri beektaa. Ana ammoo keessaan Arsenaal jaaladha. Lammaffaa ammoo wanti si gaafadheef ammoo ati sabboontuudha bakka guddaa akkasiif qabnu sati ni beekta jedhee yaada. Iddoo guddaa akka Oromoon illee siif qabu ni beekta jedhee yaada. Wanni kan kee waan ati namaa kennutti dhiisii haasofni kan keetu akka bu'aa guddaa qabu nuti hin beekna. Garuu wanti namni jala beekuu qabu kabajaadha wanni kun kabajaa keessaa kabajaa ansiif qabuudha wanni kun jechuudha kabajaa fi ulfinnaan siif qabuudha wanni kun jechuudha hirriba na dhoowweeti maaliifuu namni kun nama dhugaa rabbi dubbachuuf wanti na gaddisiise hanga biyyaa bahe yoo shuguxii maal yoo jette arra siifin kanna siyaamee siif kannaarra ani jawaariin luka isaa dhungachuu dhabuu raayyaa abbaa mancaa kokkeessaa jala dhungachuu dhabuu carraan biyyaa bahu kana qofa na gaabbisiise malee waa takka waan biraan nan gaabbisiifne garuu ammoo sabboontuu akka tasaa rabbi namoonni badhaasee namoonni nuu biyya biraa irraa jaalalamee qaanammootu qabamanii isaa waxalaman nuti asitti si arguun asitti hedduu biyya keenya keessa jiraachuun waan na boonsuuf carraa tanaaf fayyadamee osoo ati akka eenyu matti hiriyaa tanteetii san gaazexeessitoo himmenni nu biraa hin fagaatin carraa tanaaf fayyadamee seenaa dalaguu qaba waan jedhu kan itti gammachuu qabu jechuu wanta. Dhugaa kan seenaa dalaguu kan kee bara waan bareedaa goote bara. Ani narra biyya baqaa keessa waan hin jiruuf malee silaan biyya guddaa deemee baradhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun shakkisiisaa miti. Booda gaafan achi ta'e footoo kiyyafaan maxxansuuf dandeessa gaafan ani Oromiyaa bulchee jechuudha. So anaas bira nagaa ilaaltan kuni booda barnoota guddaa gaafan harkadhee biyyoota kanaa bahee baradhee maaliif beekama Oromiyaa bulchuun danda'a. Garuu Arsenaal kana yoo naabittu Arsenaal si fakkaatu akka kan kee bareedu dammoo saayiziillee kan keetuma jechuudha. Saayiziillee kama duraatiin kan wal fakkaatu kan keetumaan kan wal fakkaatu jechuudha yoo si danda'a. Obboleessa kiyyaati guddaa dheeraa sanii qaamni kan kee kunoo kan viidiyoo kanarratti tiktook irra jiru kanami bal'aa sanii ati ani miidiyeemiin uffadhaa kun ani fiifuu xiqqishoo tana. Wan miidiyeemii sittiin ga'u akkamii godhu deemtaree? Ambar uffachuu fi miti bar akka bar wanni itti mana keessa kaarra malee wayi uffachuu wayi fedhaan uffachuu. Okay, saayizuma kiyyan sii bitaa? Yoo ilaama saayiziin sun kan keessun anaaf sirriitti naaf wayye saayizima kan keessa yoo ta'e miidiyeemii illee hin taane elliidha malee meeksekt elli illee miti elliidha qofa. Yoo elli hin taane miidiyeemii san kanuma lamaan qofa jechuudha garuu si kan keetuma fakkaachuu qaba sirriitti garuu. Okay, ati kubbaa gisee ilaaltu mormarratti hidhattee akka karabaatatti kubbaa ilaaluu deemta gaafachuu fi miti. Anini urgeessee midhaasee kennaadha waan ta'eef seeraan iddoo kabajaa kaa'uu fedhaan kabajaadhaan fudhadhe. Kun ammoo waaqa jiru. Rakkoo miti miidiyeemii itti maayyoo maa rakkoo miti. Malee ani yaani miidiyeemii ta'e ellii ta'e ati kama kan kee fakkaatu jechuudha saayizima kan kee fakkaatu. Haaka hiyyaa sunillee Arsenaal sun waan amma jiru natti fakkaatu kana duraa'u hin dhabee yoo akkasanii. Kaafii jaalatte kaati jaalatte kun hin taa'etti rakkoon qabu. Tole ayyee akkas taanaan waan bareeda. Garuu ammoo har'a bira darbuun qabu garuu har'a ammoo atamma si kaanaan biizidhaan
ambar dhugaa jechuun maasitti maree. Arra gujaalada uffachuu deemtaa? An arguu fedha uffachuu qofa osoo hin taane. Arra darbuun qabu. Hayyee. Hayyee rakkoo miti. Wallahi bara nama baay'eetu koomentii kennee isa kan keessan dhiise malee wallahi kan keessan dhiisuun fedhu garuu maaliif erga gaafii si uumedheetu maan dhiise dhugaa rabbii dubbachuuf. Wallahi ni beektaa? Laal saahiba kiyyaa saahiboota fakkeenyaaf saahiba waliin nyaannee waliin dhuunee mana waliin gallee nama hedduu beesti ta'anii yoo ta'an uffata kiyyannuu kanaa kan yoo jaan akka maastaawwashatti si kan nama sanii kan nu danda'a. Garuu anaaf si gaaf tokko kubbaa shaashamannee miti kubbaa sanarratti badhaasa achirratti sagantaa keessumummaa na yaamtanii na badhaastanii gaafsanii wal argine. Nama tokko immoo akkamatti uffata kana jaadhee hojii uffata kana fuutee kan nu dandeessuuf waan qalbiin keenya keessi nama gammanne tokko immoo hojjechuun immoo sirrii miti. Jechuun uffanni kun ilaamaa kee wagra tokkotti ati beeku qabdu bara wanti si gaafadheeffanillee uffanni kun uffata ati yeroo hundaa garee jaalattu bitatte malee uffata ati yeroo hundatti fayyadamtu miti beekte ilala wanti tokkotti waan hundaanuu adda godhu namoonni baay'een beekuu hin danda'an dhimma kana haanii keessa seenanii beekuu hin danda'an osoo uffata biraa ta'e homaa miti sun dhugaadha. Garuu uffanni kun uffata ati yeroo hundatti fayyadamuu dandeettu garee jaalattu bitattee mana kaa'atte malee uffata itti fayyadamtee yookaan ammoo yeroo guutuutti fayyadamtee guutuutti qabattee deemtu miti jechuudha. Kanaaf anillee onnee guutuun siin jedhe malee miidiyaa irratti illee kana hundi siin jedhee faanaa fi waan addaa waan ta'eef gammachuudha malee waan addaati miti. Kuni akka hundattuu waan nama qaanessu illee hin qabu atillee gara tokkoon nama sabboontuu fi qabsooftuu tokko waan taateef gara biraatti namni si fudhata yookaan gara biraatti ati si fudhatta waan jedhuu shakkuu onnee keessa mataa kee keessatti illee uumamuun qabu waan ta'eefi kan keetuma kana naaf wayyaa jedhe. Shamsiin kunillee dammoo intarnaashinaala hundaafuu hin ta'a waan ta'eef dhalaadha dhiirallee waan hin jedhamneef hundaafuu hin ta'a waan ta'eef anaaf seenaadha ka jedhu si gaafadhe gaafsanillee jechuudha. Kun shakkii takkaallee rakkoo takkaallee hin qabu dhugaa rabbii dubbachuuf abbama fedhe yoo ta'eetiin jedha. Anillee yoo dubartii kenne rakkoo takka hin qabu yoo naaf kenne ani kenneef rakkoo hin qabu Shamsii Arsenaaliitu waan ta'eef dhiiraa miti. Ka isiinillee yoo naaf kenne tatillee isatti fayyadamaa hin jirtu wayi namni nus irratti hin argu kunoo isiin waan numa jaalattuufi malee waan kan keetii miti yookaan ammoo waan itti fayyadamtee guyyaa guutuu iddoo itti bashannanaa iddoo waan akka garaagaraa ittiin dhattu miti gaafa Arsenaal qofa yoo itti fayyadamte malee. Kanaaf anillee onnee guutuun si dubbadhe malee yookaan ammoo tuun bira. Waltaanii barbakkaama. Giiftiidha barbaaddee giiftiin immoo narraa sii kan namu barbaaddee anis uffadhuu baadhee giiftiin giiftuma sanis naabbitee kanas naabbitee sanifuu akkasii jechuudha. Kanaafiyyuu anamma addaa yoo si danda'ame akkaan siin jedhetti bareechitee seenaaf kaadhaa tarii suuraa sanillee hojjisiifadha ta'uu danda'a. Yoo danda'ame yoo siin danda'amneef ammoo rakkoo miti yoo siin danda'amneef ceenqee miti. Izeen asii kan suuraa mee hayyeega. Yoo danda'ame hin hojjisiifadha waan ta'eef yoo danda'ame akka danda'ametti yoo hojjettee gitaara maxxansachuu deemtaa? Laanii innaatiin naaf kennitu Arsenaal innaatiin naaf kennitu wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf bikki suuraan hangaaf biyya jiru waggaa 14 akkas na yeroo xiqqeennaa wayii ka'ee ture warri biyyaa naaf erge suuraa hunda asitti biyya kan akka yookaan qabu caala akka waan mallaqa wayii argadheetti suuraa san yeroo hundaayyuu kabajaan jaalala keessa hun beetta biyya kana keessa namni waggaan wal biran taa'u carraa garagaraa qaba walirraa fagaataa wal hin argu akka biyyoota birootii miti biyya kana keessatti carraan nama baay'ee dhiphaadha wal arguun yerootti jechuudha. Hin beetta nama meeqatu asitti namni jaalannu meeqa namni nuti asitti kabajnu meeqatu biyya kana gargar fagaanne tarii wal arguu hin danda'u namni seenaan ammoo garuu hin dhokattu. Wanni baay'ee namni seenaa namaaf dalagee hin dhokattu. Keessaa waan ammoo jecha miidiyaa qofa osoo irraan ta'in dubartii keessaa kabajaa guddaa waan siif qabuuf jaalala oromummaa jaalala sabboonummaa dhibba keessaa dhibbatti waan onnee kiyyarra amansiisaa fi qulqulluu jaalatamaa kan ta'e irraa waan siif qabuuf ani kabajaadhaan waan kanallee sirraa barbaade malee osoo nama biraa ta'e hin barbaadullee. Anaaf ammoo ati waan nama addaa taateef yeroo kamiyyuu akkasii dagachuu hin dandeenye waan barbaaduuf jechuudha malee waan biraati miti. Yoo sii mijate
akkasitti naaf kennite anaaf baay'ee gaariidha. Yoo siin mijachuu baatellee isaaniiyyuu akka maqaa kan keetitti ni hojjisiifadha rakkoo miti. Hayyi humaa rakkoo miti.